Ammas kottaa kanattis fayyadama. Tokko didu tokko didu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harkafoon jirra jirtu boleenti yoo kabajamu hundi keessanuu isin jechaadha. Application kan nuti dhiyeessinu yeroo hundaa'u warra Saudi Arabiyaa keessa jiraniif application tola hojjetan. Kun kutus kaantu dhufa. Kun dhufuusi kaantu jalaa kuta. Kanaafuu kan nuti isinitti himnu kun kan nuti teenyaafuu itti fayyadamu an mataa keessatti applicationoota kanattiin hojjedha. Kan natti tole ammoo isiniif hin gadhiisa. Malee akkanumatti application hin dalagne miti yeroodhaaf dalage ammoo yeroo booda kutuun isaanii mala. Mee amma TikTok seennee dalagaa jiraachuu fi dalaguu dhabuu ni argitan jayyaadha. Shaba kaayyoon fi jiraachuu baate TikTok akkatti hin dalagu ni beeytan. Mee warra liivii isin garsiisa. Fakkeenyaaf liiviin na bira jiru tokko na bira jiru. Hojjetaa jiraachuu ni argitan jayyaadha. Garaganaanis kana hunda wanni isin garsiisuuf akka dhugoomsitan malee waan biraatii miti. Hordoftoottan tiyya kabajamoo garuu yeroo YouTube dhuftan chaanaala Gadaa Oroodhaa yeroo bira dhuftan subscribe gootanii like video sanii tuquudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa isin jecha. Applicationin sun kamii kan jiru waliin ilaalla. Applicationin yeroo hundaa'u Telegrama chaanaala Gadaa Oroorraa guruftan Telegram Gadaa Oroo hajuu kana ni argatan jayyaadha. Gadaa Oroo hajamu kanatti hoggoota kadhooytan applicationin angallakkisu hundi as jala link keessaa jirti. Amma inni kunis ni hojjeta. Jarreen kun kan koodii qabu koodiin isaanii as keessaa fudhatanii itti naqachuu dandeessan. Ammaaf ammoo kan jiru dhoom. Yoo dom hajaa kana isa kanarratti gadhooyna mamlakaa yoo kanarra yoo gadhooytaniis ni dalaga. Garuu amma ammoo dom kana seennee laalla. Inni isa gabbuufachuun isin dhibu bakka hunda jira. Kana update hogguu gootan kunoo dalagaa jira. Connect ta'e akka jiru ni argitanii. Ammoo serveriin isaa akkuma duraanii dilas waan jijjiiramaa hin qabu. Update godhuu qofaan serveroota haaraa kan duraan hin jirre isiniif fide. Fakkeenyaaf amma kana stop yooniifiin dhaabee startitti deebisee settingin isaa isa kana. Jarroonni raayitii godhamanii jiran kun yoo kan maallaqaatiif kan maallaqan ta'een kun hundinuu asirratti hojjeta. Garuu moobaayilii firii kan jedhamu kana qixxamta akka dhugaa taate hin hubadhu. Isa kana zeen tokkorraa kaasee hamma zeen shanaffaatti ni hojjeta. Amma dhaabnee jirra application irra wanta hojjetu sun ni hojjetu moo hin hojjetu waliin ilaallee viidiyoo tana gabaabsina. Fakkeenyaaf amma dhaamseetiin jira. YouTube irra wanta dalagu amma ni mara malee hin dalagu. Akkasuma TikTok irra wanta dalaga jennu amma dalaguu hin danda'u. If duba deemnee start goonee hogguu laalloo ni dalagamoo hin dalagu. Kana hunda wanni isin garsiisuuf warra hin dalagu yoo amansiisuuf malee waan biraatii miti. Irratti dhooynee amma connect ta'ee jira. Kallattuma YouTube itti deebinee haa ilaallu. YouTube irra fontana nutti gurraachee ammaan tana ifee akka hojjechaa jiru ni argitanii. Hordoftoota tiyya kabajamoo viidiyoo biraatiin hanqa walitti deebinutti nagaannaaf tura.